السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمهر كفونة داو التوتا هردفتو تكينيا أكم نجا كساني نجينيكو كان جالا لاف كبجا بكجيل تنتسينا ركب إيجان أدوراجي تكون سنيف كبا دران درسة هردفتوني أمانتي كريستانا باغا أيانا كساني إسينجا كان سنين جدو أنا بليس كسر ريدي آدم تيوبي إيجان إتان سودان أدوراجي تي bara raji yo kan bara dinki ke sejera wa yachun wanti dari sini dia su bermaru untuk na kolfisise atin kuni ilma namati ilmi namanya ta wale injiratu gafa ilma nama kana lakka tinyata wale jiratu dan desa sinjaran raji sitti ta undan da kolfita jechuda so anille wanta kasisan tu odu ki ke sejera na kolfisise ma jechu barbadeti ya bara موتوم ما إثيوبيا كنا نقول في سيسا ويتري كشلب بيولشا يرتدنا نقول في سيسا أكون بيك كمتيكا ويا هرا برلمان تا أميجرا برلمان إثيوبيا من نمرة إثيوبيا دا برلمان كيسا تيوان توتا هدو مرتسا ترى إسان كيسا وانتي إجوم ماليني شانه في جونتا يوكانيسا تيب اللي في جورا شانه في تيب اللي فرتي شرور كيسما ررا لبسينه جرا أوبسا وقادي رابوده جدا ويا ربي مالي في سنين جرا بيداري سلا ومن يكوني أكوانا مدرا وإسان وطقان جرة إسان هدان جرة إني شانه جدا كون إساكم إني من هدا جرو إساكم إني أما كنا هارا تكنا ميقلو يداني كون إساكم إساكران نديبه ها شانه يارن شرور كيسا غوني يارن بوده جدا إني من هدا تشامسا جرا نين نبايسا تيابو كنا ديبه كون دران ديسا تراني duraan lakkiidhaan jirani lakki shanee duraaniine chaansitti kennaa turan homaa gochaan turre inni ati har'a mana hidhaa keessatti waggaa meeqadha ji'a meeqa dararuu jirtu inni ati waajjira jalaa cuftee filannoo keessaa isa baaste inni gartee maqaa oromummaa yoo inni qabate alaabaa oromummaa yoo inni qabate mana hidhaatti ol guuraa jirtu kuni inni kuni kabiraati moo akkami wansa har addisitti mul'ate shoror keessa waan jiru kanaaf walumaa galatti waan jechuu barbaannu shoror keessan mootummaa biyya bulchaa jiru kanaadha garte mootummaan biyya bulchuu fiifuu shoror keessaa ka ta'e shanee juuntan shoror keessadha jedha nummaa duraanuu kan shoror keessummaa jettu war duraanumaa iyyuu maqaa akkatarra dhoofne malee irruma jirta maalidhaan jirtu ijoollee mana hidhaa keessaa guurtee ajjeesisaan jirtu biyya mootummaa biyya kamiitu mana hidhaa keessaa nama fuudhee nama nagaa tokko ajjeesa nama mirga ofii dubbate Mahammad Deeksisoo ka gaafa kaan Abiyyi Daawon hin jenne Maalii Daawon hin jenne firii Oromoo politics position jedhe warra hidhaa Oromoo keessa jiran gadi yaasaa jedhe kuni nama hiisisu kun shoror keessaa nama godhuun har'a shoror keessummaan ati waxxasite duuba har'a miti waggaa lama dura shoror keessummaa akka dhaaba bilisiginnaa malee kuwa shoror keessaa ta'e dubbattes hojiirra oolchites kana eenyuun kijibuuf uummata kamiin kijibuuf immootu shoror keessan biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san keessatti shoror keessaa guddaan shoror keessan biyya balleessuu barbaadu waanan namichi guddaan bilisiginnaadha kana tilla drama ummanni biyya bulchuu kun mataa isaanii sila fayyaa qaba sila xiqqoo isin dalagaa wannoon kun mukiin jedhan kun maal ummata mataan doomaa akkamittiin isaaniif ibsuu danda'a hojii irra jirtan maal afaanii nutti himtan hin beeynan akkasii shoror keessaa ummata nagaa gootanii isumaayyuu immoo shanee isin jettan kana nuti ummanni Oromoo hin beeynu bar shanee wanni jedhamu kun hin beeynu nu maal beeyna waboo beeyna abaaboo beeyna jarri bosona jirti kun ala jira kun bosona lolaa jira shanee isin jettan kun bakka jiru hin beeynu nu baruu barbaannay maqaan isin fuutanii tokko moggaastan kun garuma deema ofuma keessanii moggaafadhaa akkuma bilxiginnaa jettanii moggaafatan noon bakkeenya bilxiginnaa inni isin yaabba bilxiginnaa kana nuyi miti ka isinii moggaase isin abbaa keessan gooftaa keessantu nugusa keessantu isinii moggaase Abiyyi Ahmad isin immoo jecha shanee jettu tana abaa'oon hin moggaafanne waboon hin moggaafanne maqaa ofii keessanii feetan shanee jettanii fiddan
Shaneen kun eenyu akka ta'e hin beeynu nuti uummanni Oromoo woboo fi abaa wajjin jirra. Jarri mootu karaa nagayaatii fi karaa dhukaasatiin illee itti jirti jechuudha. Wanta amma isaan kana godhaniif tokkotu jira. Wanta irraa shororkeessummaa isaan yaadachiise tokkotu jira. Woboon Wallaggaa fi Gujii keessatti leenji'uu qofarraa hafee godinoota Oromiyaa hunda keessatti maddi isaa cimee hundeen isaa cimee guyyaa kaleessaa yoo argitan eengaddaa jechuu kiyya Arsii lixaa keessatti woboon kumaatamaan lakkaa'amu bakka isaan hin beeynetti qaama isaan hin beeyne leenji'eetiniin gadi ba'ee jechuudha rasaasa dhukaasa ofii qabate. Gadi ba'uu isaa qofaa miti kasidinku. Isaan ficcisiisuudhaaf poolisii federaalaa achitti isaan gadi erge woboon achitti isaan ciciibsee raanjarii isaan uffatan raanjarii uffata poolisaa kana irraa guuratanii isa kaan woboo godhanii akkasitti poolisii federaalaa fakkaatanii hinda'uun biyyattii san geggeessaa jiranii jechuudha. Yoo xiqqaate aanaalee 27 ol qabateera abaawwan biyyattii Oromiyaa jedhamtu san keessatti. Kanatu shororkeessummaa isaan yaadachiise. Shororkeessummaan tan ammoo isaan duraayyuu irra jiran. Wanti isaan maqaa kana ol baasaniif maaliif? Gargaarsa biyyoota adda addaa gaafachuufi. Maaloo na dhaqqaba jarri na balleessuu heddii shororkeessummaan qaata irratti farrajamee kanaaf jecha akkana dhaqqabdan jedhee isuu isaa sanfa isu Isaayyaasin jaarsa isaa jechuudha kan inni qalabatii gaa'eessa jaarsa isaa fa'aatti xalayaa barreeffatuuf har'a shororkeessummaa du'annoo jedhee arragaaggaxe jechuudha. Ka shororkeessummaa mootu nutumman Oromoo beeyna duraa shororkeessaa nu goote xiqqaa guddaa kenna nama sin deeggarre mana hidhaatti akka guuraa turte kana haaraa miti nuuf. Barrees shororkeessa yoo barbaadde waan feete jedhe ICC jedhee barbaadde. Moo maali warri nama feetu sun isaan jedhee feete rakkina hin jiru maaliif waan dura gochaa jirtu ol hin gootu ka ajjeechan dura hammeenyatti gootaa turte har'allee isuma goota malee waan addaa hin gootu. Nama ajjeesu nama ajjeesu nama hidhuu nama hidhuu sunillee shororkeessummallee tanuma qabdi. Hidhalleen achuma keessa jirti ammallee ittuma jirta gisee baduraatillee waan haaran hin jiru walumaa galatti. Wantummaan haaraa jedhamu hin jiru. Jala mureessitti hima. Kana bar isin hanga isinitti zoori jabeenna hanga sodaa lubbuun teessan as geettu booda kaadireen keessan laayivii eegale. Xixiqqooleen dura bittan hanqattee warri dura maallaqaan ofitti mammaytan sadarkaa humna isiitii ol ta'ee waan nichuma erguu eegaltan kaadiree gana abiyyilee laayivii eegala. Baay'ee hin gadda laayivii eegalsiistaniimi abiyyilee amma waan godhuu wal baara laayivii eegalaa jechuudha. Maaliif miidiyaa irratti kijiba gannaqaa ooluun isiniif achiiseera ka dhugaa qabdanii. Miidiyaan isin affeeru dhabame miidiyaa keessan namni dhageeffatu nama 200 dhageeffate labar hojii isin qabattan argeera warri cinqilaasira. OBN irratti yoo affeeramte nama 300 nama 400 silaala. Miidiyaa Itoophiyaa adda adda irratti yoo nama 400 silaala. Carraan ani qabumee xiqqoo kiyya kanaan of mokkoraa jettee laayivii eegalte. Abiyyillee of dur isaa akkasii laayivii mataa isaa yoo eegale malee kan miidiyaa namni hordofuu dhiisaadha. Kanaaf nuuf haaraa miti Oromoon bakka jirtanitti kutaa hunda keessatti dhaabbatee jira OBN wanti mul'atiniif ammas namoonni gizee Hacaaluun du'esaan harki caalu qeerroon Oromoodhaa wobotti makamanii warri leenjirra jiru kutaalee hunda keessaa jiranii kutaan hundi gaafa leenjii isaanii fixe ol yaasuun isaan ooluun fakkeenyaaf Arsiin lixaa leenjii erga fixanii booda ol yaasanii marsaa lammaffaan immoo ganaa bahaa Harargeen keessis akkasii Shawaan keessii fi Wallaggi keessa duri jira. Bakka hunda jechuu hanga Jimmaan bahutti biyyi ani biyya kiyyaa jedhee biyyi jala bahuu jechuudha. Akkatti jirti woboon akkatti biyyattii qoxaxartee jirti. Quxuxurii ofii jala lakkoofsa ofii jala oolchitee jirti. Kutaa Oromiyaa hundarraa siinjaa Ilurraa Wallorraa maalirraa kan hin jenne gartee hidhannoo afaanii funyaan itti hidhatti. Waan si ajaa'ibu immoo hidhannoo kana anaafisii Oromoo miti hidhannoo kana kabiteef. Mootummaa mataa isaati akkamiin biteef isaan ficcisiisuudhaaf jecha milishaa fi poolisii liyyuu haylii kan asii gad erga. Liyyuu hayliin asii gad erga wayitaachidha qodoo dhukaasan eegaliin harka ol qabaa deema. Ani dirqamaan ergame hoodhaa kunoo meeshaa nan ajjeesina jedhee meeshaa mootummaan bite fuudhee achitti lafa kaa'ee deebi'aa jira. Galatooma. Ammallee poolisiin Oromiyaa takkattiin ta'e wixin jedhin yoo lubbuu ta'e barbaadde. Inni dirqamaan asii gassee ergaa
dhaqi meeshaa kee kadhu deebi. Kanuma hojiin jiru barbaaddutti makam. Kanaaf hayni jiru akkanaa jechuudha ammallee woboon ni jabaata inni hidhata takka takkaan lafa kaa'aa jechuudha waan hunda isaatu egaan daawwattoota hordoftoota keenya shororkeessummaa wanni inni jedhu suni kanuma fakkaata irraa sodaatina waan haaraa miti waan dura jiruudha qabsoon itti fufa.